Egaan hordoftoota daawwattoota chaanalii koo har'a mata duree kan biraadhaan walitti deebineetu jirra. Innis akkamittiin bilbiloonni keenya bilbiloota nama biraa wajjin rileeshinii qabaachuu danda'u yookiin bilbiloonni keenya bilbiloota biraa wajjin sheerii gochuu kan hin dandeenye akkamittiin gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Innis gara foonii keenya dhufneetu as jalqaba urjii 21 urjii 53 urjii 86 59 urjii jettanii dhumarratti 21 riqicha jettanii bilbiltu. Connection problem or invalid MMI code gaafa isiniin jedhu moobaayiliin keessan kun rakkina qabaa jechuudha. Akka inni rakkina sanarraa hiika argatu gochuuf immoo riqicha 82 riqicha urjii 58 62 40 35 21 irraa kaastu jechuudha. Connection problem jedhee mafxaa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kun mata duree har'aati.